kiyya bichaa muti inna kan biyya maraata nama rakkateeti ana bichaadha fi muti annan dhale malee biyya hundaati abbaa nama maraate abbaa nama hundaati kun immoo ani baay'iseetan itti gammadeen jedhaani rabbii way yeroo qabsoon qeerroo finiine sanitti caasaa gadaa keessatti abbaa duulaa dhuunfatee qaamaa fi qabeenyaanis itti aanee qabsoo saba isaa humneessuun weellistoota tokko tokko sirboota warraaqsaa ciccimaa akka hojjetan qabeenyan onnachiisaa qabsoo Oromoo utubuudhaan hammam abbaan qabeenyaa tokko qabsoodhaaf humna akka ta'e saba bal'aatu qalbii keessaa qaba. Dafi seenaa badallee deebisuudha ammoo humnaanis ta'e ganzabaanis ta'e uummata keenyaan hojjedhaa kanuma dabarsuu barbaada. Baddaa fi gammoojjittis mana barnootaa babal'isuun dhaamsa Jeneraal Taaddasaa Birruu ulee irraa fuudhee galmaan ga'uudhaaf keessattuu saba isaa barnoota hidhachiisuuf kaayyeeffate fakkaata. Dinquun ilmaan horsiisee bultootaa maatiin barnoota irratti deeggaruu hin dandeenye tola mana barnootaa isaatti akka baratan gochuun barnoota irratti saba isaa jabeessuurraa hanga yeroo hongeen biyya miidheetti sabaa fi amantaan utuu hin qoodin Oromiyaa hanga naannoo Amaaraatti midhaan nyaataan dirmachuun yeroo rakkootti lammii isaaf aantummaa qabu ragga'e. Weellistoota, barreessitoota, walumattuu aartistoota Oromoo akkuma barbaachisaa ta'een hojii isaaniif mallaqaan tumsuurraa hanga yoo dhukkubsatanis ansiif jira jechuutti saba isaa biratti nama galataati. Kana mara kan dabarsirraa yaadannoof kaafne dinquun har'as saba isaaf tola ooluu akkuma yeroon gaafatutti cimseeyyuu itti jira. Akka fakkeenyatti hojii aantummaa dinquu ibsan keessaa waan kan biraafis barnoota ta'uu danda'u jennee arjoomaa fi garnyaattii adda isa taasisu keessaa akka itti aanutti qindeessinee jirraa nu faana bu'aa. Abbaan kiyya akka du'etti ilaaluu ammas maaliif kaayoo isaa dinquun galmaan ga'e waan ta'eef haadha abbaa kiyya na bira qalanii sanii nuti duraa baanee rabbiin nu baase san booda dinquun na fuudhee sandaafaa na fidee daa'ima kanaaf yeroo ammaa maqaa qeerroo dayyaasaa jedhu moggaasee fi obboleessa godhateera. Abbaa fi haati isaa jijjigaatti haala suukkanneessaan irraa wareegaman. Ergasii warreen mootummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Buraayyuutti qubatan wajjin ture. Xobbeen kun isa malees obboleessi isaa guddaan gochaa maatii isaa irratti raawwatameen rifaatuudhaan sammuun isaa miidhameet jira. Ijoollee seenaa garaa nama nyaatu qaban kanaaf haadhaa fi abbaas ta'ee fi dinquun bobaa ofii jala kaawwateera. Ilaa daa'imni kun waan jedhu. Qeerroo Dayyaasaatiin jedhama. Bakki inni jiraadhu Sandaafaadha. Haala gaariin jiraachaa jira. Harargeen jiraachaa ture duraanii. Achi abbaan kiyya Rift Valley dinquu hojjetaa ture. Achi Somaalee dheenee achitti jireenya keenya gaggeessaa turre. Achi rabshaa wayii ka'ee haadha abbaa kiyya na bira qalanii sanii nuti duraa baanee rabbiin nu baase Harar qubannee
achi lammaffaan ol fe'anii laga xaafoo nu qubachiisanii abbaan kiyya hodhuu ilma kiyya abbaa hiyyeessaa bira naa geessaa isni dinquun nu haa guddisuu jedhee ture. Jarri wajji buqqaane hogguu yoo ji'a 5 teenyu laga xaafutti kantiibaa laga xaafoo adde Habiibaa Siraajaa galatoomtu abbaan akkana jedhanii sani ishiin bilbiltee dinquu wajji waliin nu fiddee san booda dinquun na fuudhee sandaafaa na fidee haala gaariin jiraachaa jira wanni tokko kanarraa irratti hin jiru. Beekumsiif guddinni qabeenyii fi barnoonni biyya ofiif yoo hin taane maali hiikaan isaanii maali hiikaan isaanii beekumsiif guddinni. Kan dhiyoo kana guddifadhe ijoollee lama kaantibaan magaalaa laga xaafoo natti ergite ijoollee lama baay'ee rakkatanii jiranii ijoollee san hakima sammuudhaa kana fidee xiqqoo wanna yeroo kanarratti abbootiin isaanii boqotaniif haatiif abbaan wanna irratti qalamaniif ijoolleen dhiiga agarte sun daftee tasgabbaa'uu nu dadhabde hararraa fudhadhe ijoollee lama tokko qeerroo jedhama tokko immoo itti makoo jedhama akkasitti gadaa kan jedhamu sin jira. Wanni na gargaaraa jiru tokko wanni narraa irratti hin jiru barnoota kiyya jiruu tiyya keessatti uumaa akkana jiruu akkana argeen beeku haadha abbaa kiyyaa ol naatee jira haadha abbaa kiyya kaduraanitirraa ol naatee na jiraachisaa jira obboleeyyan kiyya amma obboleessa kiyya ka xiqqoo yoo abbaa kiyyaa fi haadha tiyya na bira qalan xiqqoo sammuun wanni tuqamtee jira san amma manaa kimee jira harar jira isaa fichisiisuudhaaf wanti jechaa jirra ijjannoo dinquun na kaa'ee jira kaayoo lammaffaatii fi abiyyiin kaayyatan ati bakka isaanii buutee tarkaanfachuu qabde jedhee waan an barbaadu naa guutee galmaan nagayaa jira na tarkaanfachiisaa jira jechuudha. Ani gizee akka carraa ta'eetoo dur gizuma daa'imummaa ጓደኞonni kiyya wanna adda addaatiin boqatantu jira. Barsiisuun dirqama kiyya waan ta'eef fudhadheen guddisa. Ijoollee 8 qabaa 16 guddifadhee jecha walitti. Qabeenyii fi barnoonni biyya ofiif yoo hin taane maali hiikaan isaanii maali hiikaan isaanii. Inni kun ammoo Shigidoo Galatoomaashuu jedhama. Ilma hiriyaa Dinquu yeroo ijoollummaati. Abbaan Shigidoo Galatoonii fi Dinquutu hiriyaa lubbuu ture. Yeroo sanatti Shigidoon daa'ima dhalattuudha. Galatoon daa'imummaa isaatti irraa wareegame. Mi'a abbaa kiyyaa isarratti bare. Abbaan maal akka ta'e. Abbaan an amma beeku isa malee nama biraati miti. Kun abbaa kiyyaa kan irraa dhaladhe. Kun yootu Dinquudha. Hedduu ol fakkaatanis. Qabeenyaa fi barnoonni biyya ofiif yoo hin taane maali hiikaan isaanii sabatu maali hiikaan isaanii. Nama irbuu hin daganne waggaa dheeraa booda Dinquun abbaa qabeenyaa erga ta'e odeeffatee ilma hiriyaasaa yeroo san dhalattuu har'a kunoo qeerroo hangana ga'u ta'ee arge. Sooressa biyyaaf jiraatu goota gootaaf gatii laatu Dinquun irbuu hin dagatu. Kunoo isa kanas kana booda bobaa jala kaawwatee hirkoo ta'ee fi guddisaa jira. Qeerroon kun hin dubbata. Maqas abbas lama qaba. Abbaan tokko karraa dhaladhe tokko kana guddisee kana guddisas jiru amma. Maqaan abbaa kiyya kan irraa dhaladhe Galatoo Maashoo Garbii jedhama. Ani immoo maqaan kiyya Shigidoo Galatoo Maashoo jedhama. Shigidoo kana abbaa kiyya naa baase. Abbaan kiyya inni lammataa mootu
Dinquu Dayyaasaa Birruuti. Maqaan Dinquu Dayyaasaa Birruu naaf baase immoo bilisummaadha. Bilisummaa Dinquu Dayyaasaa Birruu jedhama. Akka carraa ta'ee abbaan kiyya kunii fi Galatoo fi Dinquun hiriyaa turanii carraa barnoota irratti wal baranii mana barumsaa tokko wajji barachaa turan. Mana tokko keessa taa'anii wajji baratanii hiriyyummaa cimaa waliin qaban ture. Hiriyyummaa bira taree jaalala ajaa'ibaa akka waliin qabanii fi hanga lubbuu walii kennutti waliin ga'anii akka seenaa abbaa kiyyaa Dinquun natti himetti. Qabeenyaa fi barnoonni biyya ofiif yoo hin taane malee kan taane saba koo malee kan taane. Yeroo abbaan kiyya wareegamu hin beeku. Abbaa kiyya hin beeku yaan. Suuraan beeka malee kan abbaa kiyya hin beeku. Abbaan kiyyaa fi inni erga adda baanii tiniin abbaan kiyya wareegame turtii waggaa 10 booda irraanfachuu didee iyyaafatee turtii waggaa 10 booda na argate jechuudha. Gaafa na argatu akka ajaa'ibaa kana gammadee ofitti na qabee mataa na qaqqabee isuma fakkaattaa. Galatoon akkuma kee kana jira hojjalleen fuulli bakka isuma ati bakka isarraa muraadha naan jedhee. Dinquun nama jaalalaan nama mo'atu, nama sammuu bal'atu, nama ni fanne baay'ee abbaa kiyya qofaa miti abbaa Oromoo maraatiin. Nu amma isaan nu guddisa isa wajji jiraadha. Ijoollee isaatiin adda baasee nan laalu. Akka ilma isaatiitti akka ilma isaanii torbaaniin yoo xiqqaate torbaaniin gizee tokko na arga. Barnoota fastaa malee akka fedhii isaati achuma mana akka isa bira taa'u barbaada. Barnootaaf jecha anamma barnootas xumuree kutaa 12ffaa fixee jira. Carraa barnootaa naa kennee gara Ameerikaa na oofuuf piroosesii irra jira jechuudha. Nyaata hogguu nyaatu nu wajji taa'eeti ni nyaata gaafa barbaade. Kottaa walitti nyaannaa jedhee waliin nu qabee nu wajji taa'eeti ni nyaata. Nu taphachiisee maal jedhee nu haasofsiisee nu kofalchiiseeti ni deema. Dinquun nama of tuulummaa hin qabne namni inni jaalatus nama ofitti amanuu fi nama ejjennoo qabu. Carraa abbummaa isaa argachuu kiyyaan hedduu itti gammada. Abbaa kee kan irraa dhalattee miti obboleessa abbaa keetii bira teettee akka abbaa lammaffaatitti hoggoonni jettu wantoota namatti ulfaatanitu jira. Abbummaa kan keessan amantee fudhattee akka barbaaddeetti waan barbaadde gaafachuu hin dandeettu. Waan biraa keessa seenuu dandeettu. Garuu isa akka barbaadde taate waan barbaadde osoo qabaadde sa'aan barbaadde sanatti waan barbaadde san naaf godha. Ani mi'aa abbaan beeku. Mi'aa abbaa kiyyaa isarratti bare. Abbaan maal akka ta'e. Waa'ee dinquu dubbadhee kana caalaa fixuu hin danda'u. Amma iddoon an jiraataa jiru kun mana isaa mana jireenyaa inni yeroo Adaamaa jiru keessa jiraachaa ture. Nama jireenyaan Finfinnee ta'a. Mana isaa kaasii kana naaf kennee keessa jiraachaa jira. Magaalaa Adaamaa keessa jiraadha jechuudha. Bakki amma jiru kun mana isaati.
iddoo itti jiraataa jiru. Wanti marru guutamee meeshaa guutuu hojjattuu manaa mana kichinii wanti marru guutuudha bakka. Sammaraa naaf kennee bakka akka barbaadetti osoo wanti tokko natti hin hir'atin jiraachaa jira. Gammachuu malee humuun jiran bakka amma jechuun bakka inni illee qabeenya siin qabnaa waa yaaduuf tokko siin jiru humaa wanti rakkattu wanti si yaaddeessu hin jiru atummaan sammuu kan kee cimsii ijjannoo qabaadhu nama mul'ata qabu ta'i naan jedhe rabbi umrii fi fayyaa isaa kennu kana caalaa jechoota isaa ittiin ibsuun qabu galatoomii naa jiraadhu jedhama. Amma mucaan nama agarte sun immoo bilisummaa dinquu dayyaasati. Abbaan isaa haala ta'eenis hoggaa wareegame ijoolleen takka gizeen dhalche takkanan guddifadha akkasumatti ijoollee 16 qaba jechaadha walumaa galatti hunduu qixxuma qabeenyi isaaniitti illee kiyyumas kee kan isaaniitti han hojjedhu fi qixxuma maquma kiyyaa yaaman wanna ta'eef guddifadheetin. Dinquu Dayyaasaa akkuma kanaan dura jedhe san yoo fudhatu caala yoo kennu isa gammachiisa fakkaata. Nama gargaaruudhaan namni kasaree injira jedhee yaadu ani gizee hundaan nan qarqaara waaqayyo inuma naa guuta bakka na gammachiisa yookaan kennu kan fudhadhurra yookaan namaa kennuun gammada namni gizee fudhatu gammaduu danda'ate ani gizeen kennu na gammachiisa. Kabeenyi fi barnoonni biyya ofiif yoo hin taane malee kan taane. Seenaa isarraa hafu hojjechuu itti fufeera. Keessattuu waa'een barnootaa maalummaa Dinquu Dayyaasaati. Dhiyoo kana naannawa Sandaafaa aanaa Barraaqiitti mana barnoota sadarkaa lammaffaa uummataaf ijaaree xumure eebbisiisee kan biraas ijaaruuf waadaa galeera. Boonsaa inni hojjete kanaan maatiin mana barnootaa fi hawaasni naannichaa ati goota badhaasa gootaa kanatu siin mala jechuun galateeffatan ilma sabaa. Ajabbilee tiksaa kan itti guddatte fantaalleef karrayyuu rabbi si taasisee uumamumaan hayyuu dinquu yaa dinquu koo dhufte ijoollee warra abbaa maakoo. Baga ayyaana eebba mana barumsa sadarkaa lammaffaa ummataa kan obbo Dinquu Dayyaasin geessan baga nagaan dhuftaniin jedhe. Mana barnootaa 53 qabnu keessa haayiskuuliin tokko kana haayiskuulii 3 qabna akka waliigalaatti. Hawaasa kana hawaasa gaafa hiriira ba'uu gaafa ragadaa gaafa bashannanaa gaafa simannaa fardaa fi waan babbareedaaf waan aadaa qabate ummata aadaa Oromoo agarsiisu ta'ee magaalaa Finfinnee keessatti mul'achuun ala faayidaa tokko hawaasan argannedha. Hawaasni aanaa Barrakii fi naannoo Finfinneetti argama. Kanaaf ammas irra deebi'uudhaan goota keenya baga nagaan nu dhuftee baga ija ijoollee keenyaa sitti nu banuuf carraa nu uumte ulfaadhuun jedha maqaa ummata aanaa Barrakii fi bulchiinsa aanaa Barrakiitiin.
ani kan dhaladhe akkuma beektani naannoo gutaa lamlam qabalee kan jedhu duraanii amma qabalee sadii walitti dhufee bakka kana mana kana cinaatti jecha mana barumsaa kana cinaatti dhaladhe warri naannoo keenyaa kun baay'ee qabbanaadha anillee boosattiin guddadhe karrayyuu keessatti asitti dhaladhu malee guddinni kiyya achi jechaadha kan guddadhe ani adaraa kan jedhu maalinni wanni hunduu hin guutama manni barumsaa keenyas hin guunna duraan kan dhiisnee deemneef maalidhaaf ce'umsa ammaa kana warra deeggarreetu nu tokko abaa'oodha nuun jedha tokko maal jedha tokko sabboona mana barumsaa ijaarte nuun jedha mana barumsaa kanallee nurraa fudhadhaa jennee kunu amata meeqa fudhachuudha didan ani ummataafin ijaare ummata kiyya naannoo kiyya keechaa beekan bahuu qaba hayyuun bahuu qaba hogganaan ummata keenyaa biyya kana keechaa bahuu qaba jedheetin asi jennu akka oromiyaatti kan dubbannu maaliif asitti dhaladhee bichaadha oduu ta'e oromiyaa kan jiru abbaan qabeenyaa hundu naannoo isaatti deebi'ee manuma barumsaa haganaa oduu ijaare oromiyaan hin geeddaramti kan jedhu kaayoo keenya kanaaf mana barumsaa kanarree nurraa fuudhuu hafee amma immoo tiimiin suni ashannafee jira ummanni dimokiraasiidhaan dhugaa agarsiisaa jira mootummaa keenya goonee jirra bakkeen qabsoo kun manni barumsaa kun mana dinquu haga jettan abbaa seenaa yaa jennu maaliifi abbaa seenaa kan jenneefi artistoonni har'a na wajjiniin dhufan kun hunduu qabeenya isaanii diiganii biyya isaaniitti dhugaa isaaniitti mormatanii kan itti cichan ana wajjinii warra ture warra qabsoo kana jijjiire keechaa hundi har'a na wajjiniin dhufanii anillee isaan manni barumsaa kun dhufa isaaniitiin waliin ta'uun isaa baay'een gammade warra waliin qabsoofne wanna ta'eef warra waliin haga dandeenyus ta'u oromoodha dhagaa takka dadbarne wanna ta'eef kanaaf isaan illee bagan ana wajjiniin eebbisaniin jedhaa amma manni barumsaa kana wanna hafe itti fufsiisna isiniif ijaarra sadarkaa tokkoffaa lammaffaadha amma manni barumsaa kun kan natti fakkaata preparatoriitti isiniif ceesisna mootummaa dalqaayyama qabeenya abbaan